amma kun miliyoonin warqa laaffatte dhiiroo teenya akkam gooneeti akkami gaara kana ol fuunee baafne nama asittuu laaffate kana akkamitti ol baafname laa hablu laa quwwata illaa billah ammaan tana ol ka'ime miyyoo hin dhageessu amma akkam goona amma dilli kun milyoon takkittiin keessaa dadhabdeeti lafatti hafte ummanni kan gaa bishaanis qoonqoos nyaachaa jiranii isaa wayya qaban amma dhalaan tullaal dadhabde gaa'u kunoo kiyyaan kadallaalaan nu oofaa jirus asuma keessa jira kiyyaa kana gabbaafnee qoonqoo irraa fuunee bishaanii fi dheebannee jirra akkam taana ummanni waywaachaa jiranii wallahi deemuu dadhaban nama karaa kana deemee beeka keessattuu warri Suudeelbaa deemtan mee viidiyoo tana likkitti awwadhu obboleessa kee karaa kana deeme sheer godhi obboleettii ta'e karaa kana deemtee fi sheer godhi ummanni keenya kun caantaa kaayyatanii gaara bal'aa gaara guddaa kana kee deeman osoo yaanuu aduun asin nubbaate amma milyoon takkittii tana bichaa keessaa xiqqishu wayyaadha maashaallaati jabduudha isin takkittiin jabduudha uma rakkoon qabdu ammallee rabbiin nu gargaara jechaatti maashaallah hin dhiyaannu ummanni kan lallaafatanii jiran ati inshaallah tulunfaan amma laaffattee lafa dhoyitee jetti ol kee bar fiidiyoo si olaa baay'eedhaati ol kee maa hin dhiyaattu ganaadha sari ganaadha amma tun garaanna dhukkubaa garaanna oowwuu jira bishaan kannaatti bishaan hin jiru gaara suutii kan wanta kan jettu kunoo kun hundinuu warra gattee hafuura baafachaa jiranii kun dhiira amma gareen gubbaatun ummata dhiiraati amma kun aboo akkamitti noo nagee qabdanii mi akkam dadhabbiin meetii ol ka'e miyyoo ol ka'e bikkatun bakka ciisanii miti hin ciisinii dafii lafaa ka'e ni yaana mee bishaan takannaa maa jettan meetin umaa rakkoon qabdu iyya amma naannoo miiqaa kana keessa waan nyaatan laalaa kajoolle wanta kan jettu hayyee ka'e bishaan hanga kana qabdaa hanga kana if duraan dhuginii ol ka'e hin dhiyaattaniiti hin dhiyaattan gana waa takka dhalaan kun ammaan tan adiitti kiyyaan dallaalaa gaa isaan kana oofaa jiru achi keessa seenee qoonqoo nyaachaa jira ummanni beelaa dhumanii jiranii hin dhiyaattan ganaadha gana gaara guddaa kana ol baatanii maal dhaamatame bara suudiin baanantun nasiibaati warabbisinayte ni seentaa san nasiiba keeti dhiyaannee jaabara hin dhiyaattanii isin hundinuu amma lafaa kaa kiyyaan dallaalaa kunoo kaniif isaan kan oofaa jiru goojjoo san keessa taa'u jira goojjoon san amma isaaf mana achi kee taa'ee qoonqoo nyaachaa jira isaan sodaateeti isin alatti taa'aa nyaadha hangaan ka'uu asin gayyaana jechaan jira nyaattee quuftee boo hayyee ka'e nunni ana amma inni achi keessa qoonqoo nyaatee garaa guuttatee gabboo jira hunoo miiqaa isaa fudhate dura bu'a ummanni jajjabaa lafaa kee gaa'e asiddu uumanna kaaneetuma gayyaana jedhaniiti gayyaa jedhanii oromoodha namni keenya kun naannoo kanarraa akkana kana keessa yaa'aa turre kana keessa deemaa turre ani suudii deemeetiin jira waan si mudata hin beektu wallahi billahi asin gammaqooti asin akkana gammaqi sin jenne nama dhageessa kunoo gammaqi isa mucaa shaantaa qabu kana jala deemaa isin hundi keeysan dhalaan jaalasa qabdan tajaalallee qabdanis wal qabaddaa isin keessattuu kajaartii qabdu hoonii fi gisee suudii seente nama haadala duudeemte malee harka qabaddu uumantan gad hin dhiisin gisee odaa shuuroo keenya talaa'uu wal dhabuun keessan ni jira milyoon tona maaliif huccuu mataa kana gubbaan kaanne yaa'u mudhii ta'e hidhadhooti kayyi gabbuu dafaadha dafa aduun diite dafaa kaa lafa isin oboo mana ka telefoona ide kaameraa mana ka inta lafaa kaatti dafe kaanun khalaas iyyee gabbuu asumaan gayyaatanii ati kayyaattii qabdu jaattii ta'e gad hin dhiisin qabadhu deemiin jaattii as dhiiftee biraa deemte booda akka bakka itti barbaaddattu ani hin beeku amantaan qabadhu deemine saayiba keetiin illee osiin dadhabde na hojii qabijiin uma rakkoon qabdu siimeetiin jiran booda jaattii xiyye eessa keessee gaara suudii keetiin dhiisee wanni kanaa isinirraa hin beeynan warroonni gattee jaattii qabdan harka qabadda warri gattee qaadhima wal jaalattan isinutti keessa laalee hin dhiyaattanii balganaadha akkana keessa yaa'aati biyya teenya faayideessina akkana keessa yaa'aati galma geenyanna rabbiin galma rabbumaas keessa malee ilmi namaas hin keessu amma kun akkana gallaala achi keessaan gana ol baatanii tulluu guddoo saniin gana ol baatanii dhiyaattanii kana keessa laga kana keessa yaa'ana
gaara kana banaa gaara kana dafa moolaan beela nama keenya kana kaamera ol qabe namni dilli kun gisee mootummaan Suudii arge ni rifata wallahi billahi amma gisee ol baane tokko tokkoon kaanis shuuroo goonee fi nyaachifnee obaafnee ka keessaa jaba isin ummanni dhiiraa karaa baadii dibatan dhalaan ammoo ol yaatanii dalagatanii uumaa rakkoon qabdu laalamee oromoo teenya namni kun hundinuu ummata habashii oromoo laalaa kun obboleettiin teenya ni laaffattee deemuu dadhabdee nu harkatti baqaa meegaa akkam goona reegaa dadhabduus dirqama gaa oo isiin lafaa koobaatti uleen tumna isin ummanni dhiiraa kun isii harka qabaame gadi dhiisina ta'ee takkittii qabdee gadi maa hundiisina kanatti abadan maaliif jennaan rakkoo dhalaa nama amma qabatee gaara kana baaseetu dhuguma saniin jaalata nama dhugaa saniin fuudhee gaara guddaa kana ol baasee Suudii Arabiyaa geessee wajji dalagatanii rabbii waliif fide wal fuudheetu ni kabajaa walii godha ummanni keenya biyya teenya faayideessuudhaaf ofii faayideessuudhaaf nama if faayideesseetu biyya faayideessa ganda gattee abbaan biyyaatu takkaa bakka isaan dhufeen beeku wallahi billahi laa gaara kana keessa yaanaa minuti amma tunfaan laaffattee lashtaate jettee bishaan hin dhugeette bishaan hin jiru alkool qabaddaa'e bishaan wanta kan jette wantummaan bishaan fakkaataatu hin jirtu kaanumme suuta deemaa dhagaa kana keessa hooqoftan miillee hoo isin dhaame asumatti isin deemnee isin biraa nam tokko kan isin fuudhu hin jiru alkool qabaddaa uummata arabaatu naannoo kana dubbata afaaniin suuta caljaa shoodee suuta deemati cuma kanaan dadhabee wallahi aan fudhii doon miyyoo tana mee yoo dadhabde harka qabaddaa hay ispaaltii dhiyaattanii jettanii dafa bar gaara ajaa'ibaati kaniif namni keessa deemaa oolum iyyansa makiina dhageenyaati caantaa teessan suuta lafa qabaa deema suuta caantaa lafa qabaa deema isin ummanni duraa sallaal gisee ol baatan achi dadhaabadda sagalee ummata sagaleen dhagaa jira achi gattataa golatan ol baataniituma eeyyee as gattataa amma as dafur baafataniiti yaadan sagalee ummata arabaa dhagaa jiraati ummanni yoo fedhan wanna jaani bishaanis hanguma qabda wali kakkanna maal jettameeti afaan agaddaa'e yoon takka rakkattanii beeytan inkaata boota laba gasteqi ayyee khalaas dhiyaannee bara sagalee namaa dhageenyee gatteenyeeti waa takka yaadinaadha caljaatatta isin biraan jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفونا دلمان رمو الدنيا مررت أرقمتن jirtu sinin jecha eega hordoftoota kiyya har'aan tana waa'ee harmee kootii tan dubbachuu dhufe guyyaa muraasa dura obboleettiin kan koonaa dawwalteeti aliishaa keenya akkana harmee teenya ni dhukkubaa waa ergi mana yaalaa geessine akka yaalamtu akka wallaanamtu goonaa naan jette meena dubbisiisin jeen sagaleesiitiin dhagahuu barbaade amma sitti dubbachuu hin dandeessu naan jette baay'ee laaffattee jirti akkas naan jennaan anis rifadhee saahiba kiyya tokko jira arbiyyee mu'ee kan jedhamu hiriyyaa kiyya tokko isarra dawwalee mee arbiyyee mana keenya dhaqiitii haala ummaan tiyya keessa jirtu laali suuraa kaasitii viidiyoodhaas waraabii naaf ergii jee hayyee tole naan jedhe dheengadda galgala akkumaan galgala online irra baheenan isin bohaarsuudhaaf jedhee viidiyoo kooflaalaa takka gallakkise anumaa viidiyoo san poostii godhaa jiru miseejiin arbiyyee mu'eedhaan irra bu'e yaa rabbi kheer inshaallah miseejiin tun maal jedhee yeroo laalu viidiyoo harmee tiyyaati ifii suuraa harmee tiyyaa haala ummaan tiyya keessa jirtu yeroon viidiyoo san ilaalu imimmaaniin qabachuu dadhabe waanan jedhuu wallaale lafaan natti dukkana haasaan na harkaa bade yeroo masan fuudhaatii haakima geessaa jechuufis maallaqni na harkaa qabu maallaqa gahaadhaa miti yoo faarmaasirraa kiniina biteef malee hospitaala guddaa geeffamee maallaqa ittiin yaalamuu danda'u miti anammoo akka namoota garii amma namoonni baay'een obboleeyyan 7-8-5-6-4 qabu an obboleettii takkittii hin qabu
obboleessaan ittiin mari'adhee ummaa tiyya tana walii jaalla ummaa tiyya tana jaallannaa jedhee ittiin mari'adhu qabu. Garuu alhamdulillah obboleessa gara haadhatii fi gara abbaa dhabullee hawaasni Oromoo bal'aan martinuu obboleeyyan kiyya jedheetan qalbii tiyya sossobuudhaaf imaana godhachuudhaaf akkaan gaddeen jiraanne jedhee miidiyaa kanarratti isinii waliin kolfee isinii waliin kolfee taphadhee isinillee bohaarsaa akkasitti waliin jirra. Isinillee galatoomaa ulfaadhaa. Beekumsa Rabbi naa kennee fi dandeettii Rabbi naa kenneen isin biratti kabajaa fi jaalala argadhee natti dhiyaattanii na waliin bohaartan. Kanaaf akkasii akkuma amma isinitti imaana godhadhee obboleeyyan isin godhadhee isin faana jiraachaa jiru kana amma harmeen tiyya dhukkubsattee yaallachuu yoon dadhabee silaahuu irraan oolan isiin kan karaa fuula Rabbii deemtu taate amma bakka obboleeyyanii isiniin obboleeyyan godhadhee amma harmeen tiyya yoo karaa fuula Rabbii deemte bakka harmee tiyyaa eenyuun buufadhe eenyu namni bakka harmee tiyyaa naaf bu'e haadha naaf ta'u kan jiru dhagahame baay'ee tokko. Kanaaf dhiifama yoon sin jeeqallee miira kiyyaan to'achuu dadhabe. Kaleessaa fi edaa fi kanatti numaan argaa koomentii isin barreessitanii fi waan isin yaada isin dhiyeessitan isinumaan argaa garuu miira kiyya to'adhee deebisaa isiniif laatuu hin dandeenye. Kanaaf wanti nan jedhu haati tiyya haadha teessanii har'a harmeen tiyya baay'eema tokko dhukkubsattee mana laaffattee manatti ol deebitee jirti. Ani immoo yaallachuu dadhabee tan karaa keessan dhufe. Akka harmee tiyya naaf gargaartan, akka harmee tiyya naaf wal'aantan, akka harmee tiyya naaf yaaltan jechaan gargaarsa isin gaafachuudhaaf isinitti iyyatuudhaaf dhufe. Isinis ammoo waan dandeessanii haga dandeessanii waan Rabbiin sirrisqe haga dandeessanii wanti isin nayyattan kiniina mataa tokkollee maan binne waan dandeessanii na bira dhaabbadhaa harmee tiyya tana naaf yaalaa akkanumaan isinitti dhaabbadhaa inshaallah fayyaa ummaa tiyyaatiin Rabbiin walitti nu haa deebisu. Kanaafuu na faana turaa isiniin jedha.